Hayya guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaadha. Walitti deebinee jirra gaa darsiin teenya taarraan tana gaa darsii haaraa walitti deebine. Kanaaf darsiilee babbareedduu meeqaa dabarsinee ammallee babbareedduu eegallee jira. Bakkuma jirtanii nu hordofaa isiniin jenna. Online irratti gaaffii teessan irratti hundoofne yaadaa fi gaaffii qabdan nu barreessuu keessaniifis hedduu galatoomaa isiniin jecha. Yaada isin nuuf kennitan irra dhaabbanneeti waan kana waan jiraa hunda keessa laallee haa isin nu gaafatan irra dhaabbannee akkasii deebisaa jira. Kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jenna. Du'aayin nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna, waan biraatii miti. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna. Karaa darsii teenyaa waggaa deebinuu har'a rakkoo garaa keessaati. Wanni har'aan irraa haasa'u yaadnu rakkina garaa keessaati. Kan qochumaa wal qabatu, kan marrimaanii wal qabatu, marrimaan furdaa, marrimaan guddaa, marrimaan qal'aa, rakkina garaa keessaa muluu waan ta'e jechuudha. Waan rakkina garaa keessaa ta'e hundaa har'a dawaa isaa sirraa argattu jechuudha darsii kanarra. Kanaaf nu hordofaan afeerraa keenya goggogina garaatiif maal fudhachuu qaba? Maaliif tajaajilli amma nuti fayyadamaa jirru hundinuu goggogina ganaatii wajjin wal qabata. Namni lafa magaalaa jiru hundinuu goggoginuma garaa qaba jennee bakka waan kijiban taane jechuudha. Maaliif wanni inni fayyadamu ruuza makaroonii maarree kun waan lazaa hin qabne, waan jiidhaa hin qabne jechuudha. Kanaaf waan dafee garaarraas bilchaatee garatti ulfaatu waan ta'eef kanaaf kanarra hundooyne namni lafa magaalaa jiru hundinuu paastaa fi ruuzarra waan deebi'ee jiru jecha. Kanaaf goggogina garaarraa namni saaxilu bahuu hin danda'u jechuudha. Goggogni garaa gaa waa hedduun deema. Rakkina adda addaa fida jechuudha. Tokko fadura kan taa'u akka fiduu isaa waan ta'eef. Gaastirii akka fiduu isaa waan ta'eef. Kanaaf jecha nu hordofaa isiniin jenna. Goggogina garaatiif maaliif wallaannaa jechuudha. Tokkoffaa irratti yoo daa'imni mana kan keessa jiraate, daa'imni mana keessaa qabaatte, daa'imni waan akkaan garaa namaa laaffisurraa waan akkaan dhibduma garaa keessaa namarraa ittisurraa takka jechuudha. Kanaaf irraa ittisuudhaaf akkamiin fudhatta? Daa'ima maankaa kan fudhatta ganama garaa qullatti daa'ima adii. Daa'ima adii yoo ta'e irra gaariidha jechuudha. Daa'imni hafadhee hundi ta'a. Daa'ima adii yoo mana keessaa qabaatte immoo irra bareedaadha. Maaliif adiin dhiiga adiidhaafis oomisha ta'a. Albuudaa fi waan sila qaama keenyaaf barbaadamu vaayitaaminoota baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef adiin irra filatamaa ta'a jechuudha. Daa'imni hundinuu ni ta'a. Maanka tokko gara fudhata ganama gara duwwaatti maanka tokko fudhataa jechuudha. Galgalaas yeroo deemtus yeroo rafuu deemtus galgalaas maankuma tokko fudhataa jechuudha. Kanaaf guyyaa 3 hoggaa akkana wal faana ganama galgala fudhattee goggogni garaa achuma sirraa dhaabbataa jechuudha. Yoo rakkinni garaa keessaa uumame achuma sirraa dhaabbataa jechuudha. Inni lammaffaa daa'imuma kan akkaataa itti fudhatumas daa'ima adii kana maankaa tokko guddaa maankuma nyaataan nyaannu kana habba 2 gootaa jechuudha. Kana kubbaayyaa bishaanii tokko danfistee kubbaayyaa danfisanitti maankaa daa'ima kana habba 2 daa'ima adii kana itti naqxee isaan mi'eessitaa jechuudha. Bakka silaa shukkaara itti gootu isaan mi'eessitee garaa qullarratti guyyaa 2 fudhataa jechuudha. Kanaaf garaacha kan kee rakkina garaa keessa jiru hunda akkasumatti haayi dhabama godhaa jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jaa. Gaaffii fi yaada qabdan waan isin galee yoo jiraate nuuf barreessaa, nuuf dawwalaa isiniin jenna. Bilbilee keenyaa asirra jira. Kun dawaan isin himus asirra jira. Kanaaf waan isin irra wal fakkaatu nu gaafachuu dandeessan. Inni lammaffaa daawaan garaachaa takka goggogina garaatiif wanni irraa haasa'u jiru ulbata. Ulbata mana keessaa namni dhabeen jiru. Ulbanni gaaf guutuu nama hunda bira jira. Ulbanni kun faayidaa guddaa qaba. Garaacha kan tasgabbeessu, garaa kan tasgabbeessu ulbata. Kanaaf ulbata akka fayyadamtan isin gorsinaa jechuudha. Haala akkamiin itti fayyadamta? Ulbata kana ni fuutu. Ulbanni kun hundaa'umaa daa'ima daran caalaarree dafee kan goggogina irraa nagaa nama godhu ulbataa jedha. Taa'amni jechuudha buleeyyiin keenya. Kanaaf ulbata kana ni fuuta. Maanka tokko fuuteetuma bishaan kubbaayyaa tokko naqattee hurraayisa waliin danfistee hoggaa danfistee booda akkasii bishaan san jalaa mirrattee dhugdaa jechuudha. Laafni garaa, jajjabina garaa, goggogina garaa dhabama sirraa godhaa jechuudha. Inni sadaffaa gaa yansuun kana gaa kun namuu maqaa bikkaatti yaama. Nuti yansuun jennaan egaa. Kanaaf kun asirra jira.
Fayyaan sun jee jiru kana humna asirra ilaaluu dandeessanii. Kunis waan akka firii kan moonaati. Firii xixiqqooti. Firii xixiqqoo kana iddoo eessatti argama? Iddoo wannaatti argama. Faarmaasota aadaa bakka dawaa aadaatti gurguranitti argama jechuudha. Yansuun kunis irra caalaa waan gogoogina garaa namaaf fayyisuurraa takkaa jechuudha. Kanaaf inni kun jiidhina of keessaa qaba. Garaa namaatiif qaama namaatiifis hundumaa qochumaa hundaafuu dawaadha jechuudha. Akkam goona isa kanaas haruma dhugaatiitiin fudhannaa jechuudha. Kubbaayyaa tokko bishaan isa maankaa tokko waliin danfisnee jalaa mirree fayyadamnaa jechuudha. Akkasumatti baabunajis firaafiruma. Kanaaf baabunajis ni argattanii baabunaj gaa iddoo manootan akaakiltiin keessan meeran keessaa warrootan haala dawaa isaa beekan mana keessattis ni guddifamaa jechuudha. Xaasaa keessatti akka miidhaginaatti illee guddisanii kan itti fayyadamanii jechuudha baabunaj kuni. Kanaaf isaas fuuteetuma bakka haala gogoogina garaa kan dafee sirraa deemsu isaa jechuudha. Baabunaj kana fuuteetuma. Baabunaj kun hoggaa isa fudhattee booda bishaaniin isaas maanka takka bishaan kubbaayee tokko waliin danfisteetuma jalaa mirtee dhuydaa jechuudha. Hoggaa fudhattee waamuma gaazaa bakka alarjii garaa keessaa agartee mashakkaa nama kaan hundaa'utti argee sirraa nagee godha jechuudha baleessa. Shibxii zabuudaa jaamaan kara kaaniinis shibxiin kun zabuudaan jaama. Kanaaf inni kunis waan qaamaaf akka dawaati. Kaleef dawaa, garaachaaf dawaa, waaqa qochuma namaa marimaa hundumaa waan garaa keessaatii girgirii garaa keessaa kanaan nagee argamsiisa. Haala kan bifa dhugaatiitiin bishaan danfisteetuma isa maankaa tokko ta'e jalaa mirrata. Waan inni isa jiru kanarraa tokko yoo harkatte fayyita jechuudha. Mana kan keessaa tokko dhabdu jechuudha dilaan isa kana. Inni shanaffaan gaa zanjabiila. Zanjabiila gaa mana namayyuu jira. Zanjabiila kana yeroo yoo garaan bokokuun innaa rakkinni garaachii dalaguu dadhabuun hafuurii jijjiiramuun bakka libuun kun yoo jiraate zanjabiila fuutee bishaan danfistee baleessa biyya gittiin gootee jalaa mirrattee haayi. Inni jaaffaan bishaan oowwisteetuma kubbaayee tokko loomii jirtee kan ittiin cuunfine jirteetuma kanumatti qololuma siitii wajjin itti darbitee waliin danfistee jechuudha. Waliin danfistee bishaan sana hojii jalaa mirrattee dhugdaa jechuudha. Shaloomiin itti danfe. Haayi. Yoo deemaa adii harkattee deemaa adii irra buufattees haayi. Dafee laaffisaa jechuudha. Si galee. Kanaaf dhiphina garaacha waliin maxxanee hunda adda hiikaa jechuudha. Inni irraa xumuraa kammoonaa fi xuuxxoo waliin goota. Kammoonni kunis mana wallaansaa aadaa iddoo qorichatti gurguran jira. Kanaaf innis firaafiriidha. Isa urreessiteetoo maanka tokko. Loomii murtii addaan isa godhattee obboleessa kiyya waliin laayitee waliin danfistee bakka akka ajaa'ibaatti irraa dhuydaa jechuudha. Kanaaf mana keessa oddoo jirru wallaanuudhaaf qochumaa keenya wallaanuuf gogoogina garaa wallaanuudhaaf dawaalee armaa olitti dabarsina. Kana kunoo footoon isaatii asirra jira. Kanaaf wanni irratti kanarra fayyadamuu qabdu warri garaachisaa gogoogina garaatiin saaxilamee wanni godhuu qabdan nyaanni yoo ka jijjiiramu ta'e nyaanni adeemsa duraan jirurraa yoo ka jijjiiramu ta'e gogoogina garaas si geessa. Innas ammallee heddummeessuu nyaata viitaaminaa fi waanta kan qabne waan irra guddaa nyaanni kan ka'e kan dafee bilchaatee nukutu yoo ta'e waanta kan ta'e bakka garaachi kan ka'e wannaaf saaxilamaa jechuudha gogoogina garaatiif. Sanumarraa gogoogina garaarraa walaba ta'uuf wanni heddummeessuu qabdu kuduraa muduraa kana raafuu, salaxaa, namni waan adda addaa jiran garaa ni beeytanii. Isitti isa kan fayyadamaa isin jaaba. Inni sadaffaa kun hundinuu qadabamu taate yoo xiqqaate bishaan guyyaatti liitira 3 liitira 4 fixu qabda jechuudha dhugdee. Liitira 3 liitira 4. Jiidhina qaama keetti geessi kana girgirii garaa keessatti kan qabdu jechuudha boleessu. Akkasitti ammoo waan alkool baay'isuurraa fagaachuu qabda. Waan buna dhuguu baay'isuurraa fagaachuu qabda. Waan kaafeeniif keessaa qaba. Waan asiitiif keessaa qabu hundarraa fagaachuu qabda jechuudha. Kanaaf egaa gogoogina garaa qabaatti. Achii booda nyaatammas dafee sirraa bilchaatee dafee qochumaa keessaa fakkeenyaaf ruuza, paastaa, mokoroonii, jinjaan kun oomayyuu gogoogina garaatiin nama saaxilu jechuudha. Kana nama saaxilu waan ta'eef gizee
jijjiirtee waan jijjiituu keessa gootee fayyadamuu qabda jechuudha. Akka ji'oota guddina garaarraa nagee argataa jechuudha. Kanaaf waan silaa barbaadamu kana waan dhugaatii akka waan dhugaatii bishaan wajji fudhatu kana isa haaraya ogummaa suurreessitee oggusitti itti dabaltee akkasitti isa haaraya san fudhachaa deemta. Kanaaf haayi garaacha kan kee gogoogina garaarraa walabbataa ta'a jechuudha. Hedduu galatoomaan isiniin jaa dawaan asitti irraa haasa'ee dabarsa kun hundinuu kan footoo isaa asirratti agartan kun hundinuu kan mana keessaa tokko dhabamee hin jiru manuma fedhe biyya isaa dureessa keessaas. Namni gogoogina garaatiin taarotiin rakkatu, namni gogoogina garaatiin gaasii rakkatu, gogoogina garaatiin waan adda addaatiin rakkatu garaachisaa keessaan ciniina garaatiin rakkatu waan asirratti hime kana tokko yoo harkatti fayyadamtee haa taate jechuu baleessa. Kanaaf baleessaa baleetee galatoomaa gaafii keessaan irra dhaabbannee akkasitti darsii tanaa isiniif dhiyeessinee dawaa isaa xumurree jira. Meesar supplementary clinicaliin gaa innaa sa'aa tirfii isaa onlaayinii irratti dawaa fi dhibdee dhukkuboota dawaa irraa seensaniif dhibdee inni dawaatiif waliin dhukkubaa fi dawaa waliin wal cina qabee akkasitti barsiisuu irratti argama. YouTube keenya kana sheer godhaa laayikii godhaa. Yoonii fi viidiyooleen akkanaa haaranii babbareedduun tun isin ga'uun isin godhatee sheer godhaa isin jenna. Kanaaf hedduu galatoomaan isin jaa yaadaa fi gaafii qabdan dhiyeessuu irratti. Dabalataan egaa meesar supplementarii clinicaliin tajaajila wallaansaa dhibeelee garagalaa wallaanuu irratti kan argamu iddoon isaa Harar Nookitti argama. Kanaaf Itoophiyaa Harar Nookitti argama iddoo isaa. Kanaaf tajaajila dhibeelee garagalaa irratti kilinika keenya haala ajaa'ibaatiin kilinika keenya guddaa keessatti kannaa jirra. Kottaa fayyadama isin jenna. Keessattuu batalay Kintaarot daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi laalaan maletti wallaannee wala bataasan. Kakaisaati haalaati kabade. Maadaan qabu laalaan qabu waa takka infekshinii takkaa malee rakkina takkaa malee naddeebiyaa takkaa malee fudhatee dalagaa isaa seenaa jechuudha. Dhimma Kintaarotoo dhimma baasuu irratti adda durummaan beekamaa jechuudha. Kanaaf innaa kottaa fayyadamaa isin jenna. Haala dhibee biraatirraayis dawwaltanii gaafachuu dandeessanii dawaa isaattis dawwaltanii gaafachuu dandeessan dhuftaniitis yaala wallaansaa fudhachuu dandeessan. Gaafii fi yaada qabdan bilbila keenyaas kunoo asirratti argamu kana nuuf dhiyeessaa nu barreessaa isin jenna. Innaa odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 9206883 duwwaa 9878723 irra nu dawwalaan afeerraa teenyaa hanga darsii biraatti walitti deemnutti nagaan naa turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nageetti waliin jenna.